hayyee nama saniin wal bira jirtan moo adda fagoo jirtan nama umriin tee meeqa? Umriin tiyaa amata 24. 24. Heerumtee ni beeyta? Heerumuu ni feeta? Ati koomandi dubbistee nagaa fattamu natti si ergan dura koomandi dubbisu jirta? No. Heerumtee ni beeyta? Heerumuu ni feeta? Jaalalli xiyyaa yoo argadhe kan dhugaan jaaladhu isa yoo argadhe. Okay. Haga umriin tantee 24 seentu guutuu maal eegu jirta? Ijoolleen xixiqqoon ganna 17, 15, 16 heerumu jirti maal eegu jirta? Okay, yeroo tokko gaafan biyya jiru barachaan ture. Osoon barnoota irra jiruutis Mr. Pilaanii dhufee qabsoorraan ture. Qabsoorra turtee umriin tantee 34 moo 24? 24. Waggaa 24 kana guutuu qabsoorra turte. Qabsoon ati irra turte sun qabsoon maaliiti? No, waggaa 24 qabsoorra tureeni. Barachuun ture gaafa bara 2014 irraa as kan qabsootti jiru. Okay, erga qabsoo seentee as. Erga qabsoo seentee as. Gaheen hojii kan keetii qabsoo keessan maali? Qabsoo keessatti? Yaa. Artiistummaa fi artiistummaa. Okay. Ijoollee lama dhaltee jiran. Ijoollee lamaan san eenyutu sirraa dhale? Abbaan ijoollee sanii eessa jira? Maqaan isaa eenyu? Eenyu akkana jaa? Nama si beeku jedhe. Sangaa waanaami wallee nama biraa baanami. Itti wal fakkaate. Itti wal fakkaatee fi dhugaa dubbatee sana bicha barreesse beeka. Ara gogorii takka thank you bilisumma. Ati gaazexeessaan ammoo nama waa kana dura. Eenyu ati mee dura achuma dhaabisi barachuun fada. Ati eessa maqaan kee eenyu? Ani nam. Maqaan kee eenyu? Ara double guys. Allah double kurtummi naa kenna ambadee. Allah ambadee. Allah dada. Dadaan agarsiisuu fedhan. Allah dadaan agarsiisuu fedhan. Allah. Ulan. Maqaan kee eenyu? Intala tantee guddoo maqaan isii Nuuraadha. Umriin isii 19. Dhugaa moo sob? Sob. Dhugaa moo sob? Sob. Sob. Jaalalleen kan kee kan yeroo jalqabaa eenyu? Ati amma fakkeenyaaf jalqaba irraa hanga dhumaarra jala deemuu dhiistee gaafii kiyya deebisaa yoo na gaafate seera wayyo. Hayyee gaafii tantee na gaafadhu siifin deebisa. Takka na gaafadhu. Maqaan kee eenyu? Maqaan kiyya itti gaafatamaa mudhii gadiiti. Biyya kam jiraattu? Afrikaa. Eenyu si godhe itti gaafatamaa mudhii gadii? Dr. Asli. Dhoosatti irra si godhe moo walgahii irratti moo baarlammaadhaani bakka san buute? Filannoodhaan dhufte? Filannoodhaan sadarkaa san dhaqqabe. Kan abbaan moggaafatee eega jetteefu baarlammaadha irratti moo uummata akkamitti filamtee itti gaafatamaa taate? Filannoo miidiyaa TikTok irratti gaggeeffameen. Dr. Asliin ajajaa doktora ta'e waggaa 27 eebbifamuun gara Kaayirootti godhan kan simatan ta'uun isaanii ni yaadatan.
haa ta'u garuu ani itti gaafatamaa mudhii gadii kan ta'e daldalaa dhadhaa kan ta'e jiraataa biyya Afrikaa kan ta'e yeroo jalqabaatiif jaalallee adda duree artistii diyaasbooraa intala sanyii mootii intala gursum kan maqaan isii Nasraa Gursum jedhamti jaalallee xiyyeetan jalqabaati. Mashallah. Biyya kam jiraatti isin? Biyya Jarman magaalaa Torontoo. Hagam takka jaalatta? Mudhii gad qofa jaaladha. Maaliif lubbuun sii mudhii gad jirti moo mudhii ol jirti? Jaalalti namni nama jaalatu jaalala lama. Takka jaalala mudhii gadi. Takka jaalala mudhii oli. Anka jaaladhe. Artistii kabajamtuu jaalatamtuu addee Nasraa Gursum. Jiraattuu biyya Jarman magaalaa Torontoo jaalalti kan na qabdi. Ji'a tokkoon dura hogguu ta'u. Amma gara ji'a lamaati kan imalu jirru hogguu ta'u. Jaalala mudhii gadi jaalala. Dhaggeeffata abbaan waan ati gaafadhu shayi. Isiin mudhii gad malee mudhii ol hin qabdu Nasraa Gursum. Ani itti gaafatamaa mudhii gadii daldalaa dhadhaa waan ta'eefi jaalalti kan na qabdu mudhii gad qofa waan taateef. Amma fakkeenyaaf ati biyya Afrikaa jirtaa, Nasraan sun biyya alaa jirti, biyya Jarman jiraatti. Yoonii fi amma mudannoon garagalaa isin gidduu dhuftee waa kam ilaalta? Du'a Rabbii malee wanti adda nu baasu hin jiru jedheeti murteessee jira. Yoo Nasraatu siin taatu. Jettee namaatiif durra hin kennu. Dhiisi yoo siin jaanu intala bareedduu siitinaa intala warra bijaaraa siitinaa isiin tun siin taatu dhiisi yoo siin jaanu. Kan duraan jaaladhe. Namni jaaladhe waan naan hin jedhiniif. Kan amma dhiisu. Yoo namni dhiisi naan jedhe hin dhiisu. Kan duraan jaaladhe ofiin jaaladhe. Kan dhiisus ofiin malee jecha namaatiin ni miti. Nama miidiyaa irratti yeroo hunda argamu kana beektaa namni gariin jaalataa namni gariin jibbaa. Isiidhaanillee mucaa kana dhiisi jechuu danda'anii isiillee nama kaayyoo. Badee daraaraa funnaa kenna. Muraasni jaalataa muraasni jibbaa. Amma fakkeenyaaf namoonni isii xilaateeffatan dhiisi jechuu danda'a. Isallee namni isa jibban isin dhiisi jechuu danda'an. Garuu akkuma ati jette egaa galatoomii murteessan kaayyoo fi karoora ifii waan ta'eef. Qurxummii laaken. Ambadee qurxummii tirii dabool sadii baay'at qurxummii laakenna. Qurxummii laakenna. Anna qurxummii. Sii darbanii jiranii abse. Qurxummii laakenna. Sii kannan. Naa kennanii. Allah. Yes. Abboleettisiitti mee? Yeah. Okay, kitaabni sadeen kanuma goote? Ol dhaabbattee bilisummaa. Mee ka qurxummii naa kenna maqaa. Bilisummaa my king jetta hogguu shantan bilisummaa my king. Ol dhaabbadhu stand up. Abbaan abdii jaarsa kiyya. Abbaan abdii jaalallee kiyya. Abbaan abdii tokko. Kudhan naa godhi 20 jaabiris. Kudhan. Kudhan asiin jaa. Ayyee kudhan. Okay. Ayyee. Bilisummaan soddaa kiyya.
bilisummaan soddaafi bilisummaan soddaafi bilisummaan soddaafi abbaa abdii zaarsafi abbaa abdii zaarsafi abbaa abdii gootafi abbaa abdii zaalalleefi bilisummaan soddaafi bilisummaan soddaafi bilisummaan soddaafi